Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota keenya alaa fi keessa kan jirtan ilmaan Oromoodha. Qophii deenyaaf moo beekamu gaa qophii adda addaa torban simbiraan gahaa turre. Qophii deenyarraan tanaa nama tokkorra fuulleeffataa, namni kunis miseensa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti nama jabaa ture. Egaa faxeensi qabsoo Oromoo mudateen booda jireenya bakka akkam tokkotti mudatee Yaman jiraachaa ture. Otoo maatii isaatii fi ijoollee isaa jiraachisuuf jecha hojjetaa jiru. Iddoo hojjetutti bulukeenni hidhaan guutuun jechuudha irra garagalee qaama isaa caccabsee miidhame jechuudha. Guyyaa saniitii waggaa 11 guutuu namni kun asuma itillee dhukkubsachaa jira. Nutis akka waldee tumsaa fi gargaarsa dheeroo Oromiyaatti baatii Ramadaanaa guyyaa silaa boru iidaa dhufnee asitti viidiyoo irraa waraabne. Akkasitti gaa jaallee keenya odoo maatii isaatii fi jiraachisuuf jecha bulukeenni gartee daangaan qabne ulfinni isaa irra bu'ee qaama isaa hedduu caccabsee inni guyyaa sanarraa ka'ee dhukkubsachaa jira jechuudha. Qaamata 11 jechuudha walumaa galatti. Guyyaa saniitii namni tokko ol deebi'ee namni isa laalees hin jiru. Kun safuu nuti qabnuu fi hanqina nuti qabnuuf kun hanqina keenya jechuudha. Haa ta'u waldeen tumsaa fi gargaarsa dheeroo Oromiyaa ji'a Ramadaanaa dhuma isaa guyyaa silaa boru iidaa dhufee asitti viidiyoo irraa waraabee xiqqoo qabuunis gartee gargaarsa godhuu ni yaadatama. Har'aas waayillan keenya kanneen iddoo gargaraa jiran keessumaafuu jaarmayni dhaaba fidoodhaa yookaan adda Islaama Oromiyaadhaa Jaal Mahammad Abdullaahi Lungoodhaa akkasumatti gargaarsa xiqqoo takka jaala kanaaf nu ergee jireetu obbo Mansuuriif gama keenyatti jechuudha. Nutis waldeen tumsaa fi gargaarsa dheeroo Oromiyaa gartee xiqqoo Jaal Mahammad Abdullaahi Lungootii fi miseensonni isaa nu ergan kana isa biraan gahuudhaaf gartee asitti gaafii deebii Jaal Mansuurii wajjin godhuudhaaf asitti argamnee jira. Nu faana turan afeerraa keenya. Gartee akkasumatti Jaal Shaafii Ussoodhaatis gartee imaanaata kana kan nuus na cinatti argama. Akkasumatti Mahammad Abdurrahmaan yookaan Mahammad Gingee Abdii Baashaadhaatis shaamil waan hojiidhaaf gartee carraan argataniif nurraa hafanii warreen as keessa waliin jirru jechuudha. Haa ta'u ammoo namni numatti argamu Jaal Shaafii Ussoodhaati. Guddaa haa galatoomuu jennaani amma gaa kallattiidhaan gama Mansuurittiin si deebise. Mee Mansuur gaa ji'a Ramadaanaa dhuma isaa sibira dhufuun keenya ni yaadatama. Mutilleen gaa xiqqoo qabnu gama waldee tumsaa fi gargaarsa dheeroo Oromiyaatti sibiraan geenyee turre viidiyoo sanis waraabnee qilleensarra gallakkifne. Keessumaafuu waayillan kee kan duraan dirree qabsoorra wajjin turtan viidiyoo sun bira geesseettu. Yeroonis dhukkuba koroonaa kanaa wajjin waan wal qabateef gaarii hin turre. Haa ta'u ammoo xiqqoo gartee kana haanuu guddifatuu jedhaniiti hoogganaan dhaaba kanaa Jaal Mahammad Abdullaahi Lungoodhaa gama miseensota keessanitti argeeti. Nutis gaa imaanaa san sibiraan gahuudhaaf asitti argamnee jira. Mee asirratti mee maal jettaan? Wallahi hedduu galatoomaa rabbiin isin haadhiisuun jaan rabbiin muraada keenya hundaa walbaanuun waa guutuun jaan Mahammad Ahmad Longootis hedduu galatoomii rabbiin si biraa dhaabbuun jaan hoggansa keenya guddaa. Akkasumatti gaa miseensota keessanis warreen wajjin tura Abdii Baashaatti as keessa jiraaf hojiidhaaf dhufuu carraan argatanii Mahammad Gingee yookaan Mahammad Abdurrahmaanis Shaafii Ussoodhaa as jira. Kan imaanaata nu kan nus isa jechuudha. Mee akkasumatti har'a isaan xiqqoo qabaniinis bira dhaabbatanii jiran. Kanarratti hoo mee akka miseensota keessanitti akka dhaaba keessanitti maal jechuun ni barbaadda? Dhaaba keenya wallahi bara dheeraa hedduu eger dafa facaane gaa waluun agarree har'a ilmaa rabbiin galatoonfadhaan jaa. Har'a miseensota keessan kanaan wal arguun isaanilleen maal jedhama viidiyoo sanirratti beeyta numaa'oo miseensa keenya kadhabame as baasuu keessaniif badhaasa qabdanii jiran viidiyoo sanirratti beekadhu namni tokko kasu quba qabu hin jiru jechuudha. Egaa nuti viidiyoo san waraabnee namni hedduunis wa'aada seenee jira. Maaliif carraa gaarii kan turiin dhukkuba koronaa kanaatu hulaa addunyaa guutuu cufachiisa. Kanallee rabbiin nurraa haa kuttiisu jennaaniin asumaanuu gaa baga gammaddee waahillan keetiinis wal agartee jirte jechuudha. Qaamallee wal arguu baattu si harkanii jiran jechuudha. Haala ati keessa jirtuu fi carraa ati gartee boodarra mudatte jechuudha. Maaliif jiruun addunyaadhaa takka gadii takka oole jechuudha. Har'aan tana jiruun har'aa gadi si taate jechuudha. Mee waldeen tumsaa fi gargaarsa dheeroo Oromiyaa mee akkamitti ilaalte ijoolleen tun gaa isaaniitu viidiyoo kana gartee waraabee xiqqoo qabuunis si bira gahee hawaasa Oromoo biraan ga'e. Mee isaan kanaanoo dura ta'an illee irra jiraachuu baatu itti aanaan as jira. Waldee hedduun galatoonfadha galata guddaan biraa qaba isaanillee dheeroo tumsaa fi dheeroo Oromiyaa haalaan hin galatoonfadha.
hedduu dhaan eeguu ture beektaa laakiin har'a fursaa harkannee isaan dhufanii kan irraa maranii dabarsuun kun hedduu galata guddaan biraa qaba inshaallah. Waldaa tumsaa fi gargaarsa qeerroo oromiyaa jechuudha. Egaa isaaniitu daandii siisaa qe'ee jechuudha. Egaa otoo isaan kun dhufanii viidiyoo kana waraabanii uummatatti isin agarsiifne namni si beeku sin jiru jechuudha. Hedduudhaan koottaan waraabee namallee itti dabalee jechuun ture. Laakiin har'a fursaa harkannee kana haasa'ee dabarsuun kun jedhamu hedduun galata barbu asumarratti uumamaa wanta kana yaadachiiftee yoo takka miseensa baandii cabsee gadaa turte warra gaara mul'ata. Kan guyyaa tokko hawaasni ati qabsoodharra turte jedhaniin manuma keessan ta'an mee qilleensarra si baafna gama miidiyaa si dhiisina odoo hin jiinin jechuudha. Akkama namni keenya wal bira dhufee qaamee deemuun kun faayidaa hin qabu jechuudha. Namni rakkoo jiru kana mee akkam goona abaluu keenya kun rakkate jedhanii ol mari'ate rakkoon sun ni hiikamti beekadhu. Yoo rakkoo tan walitti callisan rakkoon sun ni hiikamtu rakkummaan fedheewu. Kanaaf hawaasni keenya jaalmansuuris tahee kan itillee irra jiru kanaas tahee nama biraatis hedduudha dhukkubsataan keenya rakkataan keenya. Kanaafuu bakka jirutti hawaasni Oromoodha keessaafuu warri keenya kan bahaa kun aadaa wal gargaarsaa tan ganamaa san haadeefnu dhaloonni arraan tanaa jechuudha. Yoo kun hojiirratti oolame nuti ijaaramnee jira jechuudha. Maaltu waan kana fidee rakkataa nu keessa jirus qabsaawaa nu keessa jirus as deebinee ilaallu jechuudha. Hoggaaniif ammaan tana deebi'ee gaafa humna qabsoon namni kun ni qabsaawa. Gaafa dhukkubsate namni as deebi'ee assalaamu alaikum hin jiru jechuudha. Akkuma amma dheengaddaa kaleessa galgalaatii fi obeessi irratti halluu daawwadhaa fidan. Magaalaa Adaamaa guddaa san keessaa mana tokko kan seentu dhabdeeti warra jimaa daldalu biratti. An video sallaaleetiin wallahi lazim khalaas abdii waan nama kutachiistu akkanatti mul'ate maaliif arraantana artisti halluu daawwadhaa nama Hayila Sillaasee dura dhaabbatee gartee ittillee tumame mataadhaan amma akka isin interfuusa irratti himate arra bakka ol seentu dhabdee jechuudha. Hawaasni keenya bal'aan guyyoo akkanaa waliin goon guyyaa abaluun keenya obboleessi keenya dhibamee ittillee irra gale wal garangalchinee wal gartee waliin dhukkubsachiifne faayidaan hin jiru jechuudha. Kanaafuu gaa akkasumatti irra deebi'uudhaan dhaabni adda Islaama Oromiyaa yookaan iflo yookaan fidoon adda bilisummaa walabummaa Oromiyaadha. Haa galatooman Jaal Magarsaa Qilxuu akkasumatti adde Sa'aadaa yookaan Faaxumaa Alii hooggantuu dhaaba kanaati isiinis akkasumatti Abdii Baashaadha Muhammad Qingee akkasumatti Shaamil Turumbatu Teessoo akkasumatti Shaafii Ussoodha akkasumatti waldeeyni tumsaa fi gargaarsa qeerroo Oromiyaadhaatis viidiyoo kan hawaasatti baasuu isaatiif guddaa haa galatoomu jennaan. Ammallee nama Oromoodhaa kan rakkoo kana keessa jiru waldeeyni tumsaa fi gargaarsa qeerroo Oromiyaa dhaqee rakkoo isaa san haasoysiisee qilleensa irratti oolchuun dirqama isaati jenneeti asumaan dhaamsatti goonaa jechuudha. Kanaaf Jaal Shaafii Ussoodhaa akka dhaaba keessanitti yaada qabdu sirratti bahuu dandeessa. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دربت قرتيجا جالن قرتيجا خبجمو قالي إن شاء الله قرتيجا حالو مقناو قرتيجا اسم حواس الرجعين قرتيجا في الدنيا يا من دراس قرتيجا جنايت أبس وكيسان قرتيجا هدو اسم قلتهم فنا أكاسوما يجون أرى قرتيجا نتي أكا حواس أورموتي يو نتي ركدا خني برند أبني نمني قارون جس نمني برند أبتون جرو يجون أكاسوما مالي يجون من ما تكو ربي قرتيجا ونيجو ورّي لفاق قرتيجا وسر رحمة وليجوتني يرحمكم من في السماء رسول صلى الله عليه وسلم يو اسم ورّي لفاق رحمة وليجوتني قرتيجا ورّي سميت رحمة اسمي قراي خنافو نتركتا كينيا خيفيفو بقتا قرتيجا بيجافيت قرتيجا هل قبر ما قرتيجا بيسار أريه بينما كيس ولينجرو خبيتنا تركون الرجيه يو نتي قرتيجا أرنا ما خينيا كنيسنا دابني قرتيجا مركيسا هندابتين wanni takka walii goonu jirtu jechuudha. Kanaafuu namni gartee gaadu akka qofa gartee wal awwaalachuun namni wanni walii godhu addunyaa irratti wal gargaaruudha jechuudha gartee. Rabbi maal jaa wa anfiqu mimma razaqnaakum min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut fayaqulu rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun min as-salihin. Maal jaa ilmi namaa gartee guyyaa gartee fakkeenyaaf ilmi namaa addunyaa tanarraa gartee namuu deemuuf ta'a jechuudha gartee. Kanaafuu gartee namni sadaqachuun barbaachisaadha jechuudha gartee obboleessa fi nama akkanarratti gartee namni sadaqachuun sadaqaan waa siraan irriftu waan ati kennitu rabbiin gartee barakasii godhe jechuudha gartee rasuulli rabbi sallallahu alaihi wasallam maal jee gartee guyyaarraa malaayikaa lama buufamayye malaayikaan lamaan buufamtotu maal jetti jee gartee tokko yaa rabbi harka kannatu ziyaadaa godhiif hoonoo maal jaa yaa rabbi gartee harka dooyinna taatee gartee waan kannan isii gartee irrisii gartee isii gartee hongeessi yaa gartee du'aa'in malaayikaa sanuu qeebalamtoodha. Kanaafuu nuti gartee akka hawaasa Oromootti irra Yaman tana keessa
nama taphaatii miti. Namni kuyyoo arra gartee dhibba walii qabe obboleessa keenya gartee akka fadhetti gartee jiruu nama olii jiraachuu danda'a jechuudha. Dhibbi tokko arra gartee ilma namaa dila kanarratti gartee waan takka gartee waan si fayyadu hin qabu. Bishaan yoo fagaattee bishaan tokko namaa bita. Kanaafuu gartee waan si irrisuu miti. Kanaafuu namni keenya wal harkaa qabeenya dhabaa fi gartee keenya rakkataan keenya nu bira du'u jira jechuudha. Arra nuti gartee yoo wal gargaarree wal cinaan dhaabban eenyu nu gargaara? Mootummaa takka qabna? Hin qabnu jechuudha. Kanaafuu gartee obboleeyyan keenya gartee ani hawaasa keenya wanneen hin jiru. Rakkataan keenya nu qaba nama biroo hin qabu. Eega rabbii nuti wal qabne jechuudha. Kanaafuu wal cinaa dhaabbachuu qabna. Biyya namaa keessa jira. Biyya teenya haala gabrummaatiitu waliin nu baase namuu gartee tokkollee nu gartee qoofaan gartee akka fadhatuuf bahee hin jiru jechuudha. Namuu gartee gabrummaa waliin nu baase. Gabrummaa waliin nu baafsatuun gartee arragaa biyya namaa gartee namni akka fadhatti jiraachuu hin danda'u gartee hireen isaa akkana taate. Nuti gartee carraaqannee ilmaan keenyatti biraa galuun akkamitti gartee jiruu nu mo'etee gartee gaafa keenyaaf duwidee galla jechuudha. Kanaafuu obboleeyyan gartee ani gartee akka hawaasa Oromootti waniin hin jedhuuni obboleessa keenya akka cinaa dhaabbannu. Akkasumatti gartee obboleeyyan keenya gartee dubbii tana dhageenyaan gartee eeguma gartee fakkeenyaaf dhaabni adda islaam bilisummaa Oromiyaa takka ofii doon dhugaadha gartee eega gartee biyyarraa cabeensii tahee gartee rakkoo hodduu keessa dabruun silattuu qabsoon takka gartee jechuun waa hodduu keessa kutti. Nama keenya akkanaa biyya sanitti rakkoo irra jiraa dhageenyaan akkasii obboleeyyan keenya gartee kan bakka adda addaa jiran gartee boo nama keenya sandaqa laalaa jechuudhaan akkasitti gara obboleessa keenya kan mansooritti nu erganii jechuu kiyya akkasitti maallaqa Yamaniidhaa tola gartee amma 1,111 waan gahu akkasitti gartee obboleeyyan keenya irraa gargaarsa godhanii fi jechuu kiyya obboleessa keenyaa fi akkasitti ammoo ani waniin dhaamu uummata keenya hawaasni keenya obboleessa keenya akkana abadan bira nyaachuun qaba waliin agamnu saa waliin agamnu waliin dhumnu saa waliin dhumnuun isiniin jaa galatooma gartee obboleeyyan keenya warra waan kanallee gartee ummata hawaasa Oromoo biraanis gahee ammaan duraas cinaa dhaabbachuu jiru ammallee gartee nuun kanaanis gahee namni kun gartee akka gargaaramu godhaa jiru kanaaf obboleeyyan keenya haa galatoomaniin isiniin jaa galatooma isiniin dandeenye. Mee asirratti gaafatamoo hin xumurreen dura meegaa walta'inii tumsaa fi gargaarsa qeerroo Oromiyaadhaa hedduu gaafa baabbilettis manaa fi qabeenyi midhaan boollaallee qubatan maallaqa guddaa ergeetu. Iddoo hawwataa jechuun dhuunfaadhaan gama miidiyaatiinis walta'inii kun maallaqa hedduu ergeeti as keessatti illee jechuudha. Mee akka dhaaba keessatti walta'inii kun waa hedduu waa lama hojjechaa jiru gargaarsa lammiidhaatii fi baandii qeerroo ganamaaf jala qabee aadaa fi eenyummaadhaatiinis tajaajilaa jira jechuudha. Mee walta'ii kana isin akkamiin ilaaltan? Wallahi jechuun nuti gartee walta'inii kun gartee gartee uummata fiitiif dhaabbatu gartee fakkeenyaaf gaafun rakkatuma kanumarraa eegalleetu fakkeenyaaf kana qofaa miti fakkaataa isaa kan hundaa'u gartee bakka jiranitti gartee mana jiru seenee barbaadaa jiru jechuu kiyya. Akkasuma gartee iddoo biyya tana Yaman qofa keessaas hin ta'in bakka jiran tana iddoo hin ta'in biyyuma keessattuu rakkoo dhuftee hundaa'u kacinaa dhaabbachaa jiran jechuu kiyya. Kanaafuu walta'inii kun gartee fakkeenyaaf walta'ii gartee uummata fiitirraa ka'ee uummata fiitiif yaadu jechuu kiyya. Warra gartee uummata fi guddisuu barbaadu. Kanaafuu wallahi gartee gaanii gartee walta'inii kun gargaaramuu qaba. Walta'inii kun gartee laalcha gartee fakkeenyaaf namni gartee fakkeenyaaf nama fi tiraalee itti guddisuu qaban jechuu kiyya walta'ii kan cinaa dhaabbachuu qaban. Walta'inii kun gartee fakkeenyaaf wanni uummata fi irraa guuraa jiran gartee uummata fiitiin gargaaraa jirani. Kanaafuu cinaa dhaabbachuu qabanii jedhani gartee obboleeyyan keenya haa galatoomani hedduu haa galatoomani. Egaa daawwattoota hordoftoota keenya qophiin keenya akkuma gaafiif deebii keessa godhaa jirrutti dhaabni fidoo adda islaama Oromiyaadhaa miseensonni isaanii miseensa isaanii kan yoggaa baay'ee dhukkubsatee illee irra jiru xiqqoo arjoomaniif asumaan kallattiidhaan kan nuu kennan miseensa isaaniirraa tokko kan ta'an Shaafii Ossoodhaati. Egaa Shaafii Ossoodhaa obbo Mansuur xiqqoo gartee imaanaatti irratti kannan san gaamma fuudheeti harkasii kanna dhikkuma tana gaa nu tifadhuu sin jennaa jan amma kan qofa irratti ooluu fuudhii rakkoote nyaagarree rakkoote arkinee jirraa sifaana jirraa kajan ta'an jechuudha. Mee asirratti maal jettan? Inshallah rabbi isin akan rabbi isin bira dhaabbatu inshallah isin illee bilisummaa wal nu agarsiisu isin jaayuu umriidhaan jiran. Insyaallah hada kawan gue lah tuh niatin lagi kata rabbi siapa jisu kasih pun berarti aku mau dibatok kopi insyaallah kalau Thomas itu sanksi ergentana subhan difat usin lagi sejati insyaallah mana nanti. Egaa daawwattoota hordoftoota keenya ogeessi kaameraa Abdunasir Muhammadii fi Boonaa Birraadhaa akkasumas imaanaa kana gama kiyya kan fidee gama keessamaafuu walta'ii tumsaa fi gargaarsa qeerroo kan fidee Shaafii Ossoodhaa tis kunoo asumaan waliin imaanaa sanis kunoo galmaan geenye jirra akkasumas
durataan daawwa fidoodha akkasumatti jaalmagarsaa galtuu Mahamud Abdullaahi Lungoodha miseensonni isaanii kayyaman jiranii fi kan iddoo garagaraa jiran hundinuu galatooma alla magan jannaanii jechuudha. Rabbiin xiqqoo kannitaniif guddoo bakka isin haa buufenna qophii keenya asumarratti xumurraa. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.